fi waan godhaniif jedhamee jira. Sanaan ala warri Tigraay walqaa'iit qabachuudha fi qophii guddaa gochaa jiru. Dura warri Amaaraa asiin karaa Gondariitiin rukutuudhaaf gaafa jedhanii warri Amaaraa keessa galanii achi akka fakkaatutti karaa sana kutuu barbaadu fakkaata. Karaa Gondarirraa gara walqaa'iititti deemu kutanii achiin booda humna umaraa jiruu fi humna walqaa'iit keessa jiru yookiin dadhabsiisuu yookiin immoo akka humna duuba jiru waliin argine gochuudhaan iddoo garagaraatti kutuudhaan achiin booda humna sana naannoo sanaa dadhabsiisanii achi humna sana achi baasanii yoo karaa sana banataniin booda achiin booda of ittisuudhaa fi kan yaadaa jiran fakkaata. Sanaan alasii waraanni kuni har'a Eertiraattis jalqabee jira jedhama. Hin mirkaneeffamne karaa Raamatiin waraanni jalqabee jira jedhama. Tarii karaa saniinis amma gara Eritiriyaa keessa Tigraay daayireekt humni Tigraay waan galuun fakkaatu. Haa ta'u malee keessattuyyuu mormitoonni Eritiriyaa hedduu waan jiranii fi mormitoonni Eritiriyaa kuni keessa galanii yoo waraananii jedhanii Eritiriyaan loltuu Itoophiyaa keessa jiruu fi keessattuyyuu karaa Humaraa kan keessa makaanaayizidii sana baasuu ni danda'u. Yoo sana baasanii jedhanii salphumatti sana qabachuu ni danda'u jedhamee yaadama. Kanaaf egaa waraanichi ammaa fi dhaabbate hin jedhamu. Waraanichi ammallee akkuma itti fufetti jira. Waraanichi ammas rakkoon suni rakkoon walitti bu'iinsaa kuni akkuma jirutti jira. Kana dabalatee Dabratsiyoonarraa nuti waraana hin dhaabnu jedhee jira. Nuti waraana amma haala jiruun waraana dhaabnee jirra. Waraana dhaabnee nuti nageenyatu caala jennee nageenyaaf jennee waan hunda gadhiisnee gallee jirra jedha. Waan hunda gadhiisnee erga galleen booda amma mootummaan Abiyyi yeroo kanatti silaa waraanni dhaabbatee jira. Waraanni waan jedhamu hin jiru. Amma araara barbaannaa jedhee biyyattiidhaaf ibsuu qabaa ture. Araarri yoo jira ta'ee araara sanii biyyattiidhaaf uummata biyyattiitiif ibsee ammaanachi gahee jira. Tigraay hin gallu jennee ammaanachi araaratu nu barbaachisa jedhee araara sana ibsuu araara sana dikleer gochuutu barbaachisa. Sanaan alasii lafa jala mariin godhamaa ture. Mariin kunis ammarraa jalqabee uummataaf ifa ta'uu qabaa jedhee gaafatee jira. Haa ta'u malee amma araarri waan jedhamu hin jiru. Nuti hanga barbaannu waan barbaannu argachaa hin jirru. Keessattuyyuu ukkaamsi fi hudhaanii nurraan kaane jedhee jira. Nuti ukkaamsanii jiru, nu hudhanii jiru. Uummanni Tigraay gargaarsa barbaachisu akka hin arganne karaa hundumaan gufuun nutti baay'atee jira. Gufuun suni ammallee hin kaane, duras akkasuma ammallee hin kaane. Kanaaf gufuu kanaa kaasuu qaba. Hatattamaan uummanni Tigraay waan barbaadu sana argachuu qabaa jedhanii jiru. Egaa gara tokkoon uummanni Tigraay waan barbaadu argatee jiramoo hin arganneeni gaafiidha. Gaafiin hundumaati. Gara tokkoon international community'n waan gochuu godhee jira. International community'n waan Tigraay barbaadanii fakkeenyaaf waa'een mirga yookiin immoo namoota seeraan alaa ajjeefamanii fi dhiittaa mirga namaa akkasumas kiraayimii yookiin yakka waraanaa mirkaneessanii fi jiru jechuun ni danda'ama. Sanaan alas yakka ilma namaa irratti hojjetamuu sanas mirkaneessanii fi jiru jechuun ni danda'ama. Kanaanii haqni isaanii bahe jechuun ni danda'ama. Kun yeroo eeggataa malee haga waggaa tokko haa turu malee kun waan dhumeedha. Kanaaf amma ba'anii dubbachuu jalqabanii jiru. Warri kaleessas akkuma isinitti himne har'allee akkasuma oduu himtuun yookiin afayaa'iin mana marii mirga namaa mootummaa gamtoomanii har'a dubbachaa turte. Egaa ibsa ishii kana keessatti yakka hedduutu raawwatamee jedhee akka keessattuyyuu Humaraatti raawwatamee Aksuumitti raawwatamee jettee ifa
ifa baastee dubbatteerti. Kana jechuun egaa waan isaan barbaadan mootummaan Abiyyi dabalatee hooggantoonni militarii hedduun isaanii kanaan akka itti gaafatamanii ifa ta'ee jira. Kanaafi beekamee jira. Kanaan haqni keenya bahee jedhanii amanuu ni danda'u. Haqni keenya argame jedhanii amanuu ni danda'u. Kun waan gaariidha gama tokkooni. Gama biraatiin haqni keenya argame qofa otoo hin ta'in kan biyyattii yookiin immoo mootummaa Abiyyi dadhabsiisuudhaaf Ameerikaanii mootummaa irratti tarkaanfii qabatamaa keessattuyyuu karaa diinagdeetiin agwaa keessa ari'uun inni sunis akka injifannoo guddaatti ilaaluu danda'u. Kanaan egaa international community'n haala kanaan adabaa jira. Kana dura gargaarsa irraa dhaabanii jiru. Mootummichi harki micciirameera. Mootummaan Abiyyi haala amma jiru kanaan tasuma deemuu hin danda'u. Kanaafi amma rakkoo guddaan rincicuusaati. Wanticha hin fudhataa, wanticha dirqama fudhachuu baannaan, araaramuu baannaan egereen qabu mootummaan Abiyyi. Mootummaan Abiyyi xinnollee kan bubbuluu danda'uu fi umuriin dheerachuu fi kan danda'u yoo araara jedhee araara kanan gowwoomse achiin booda mootummaa amma akka jechaa jiru kanatti yoo national dialogue yookiin immoo marii biyyoolessaa jiru kanaanii sobee akkasitti itti fufeedhaan alaa haala amma jiru kanaanii garmalee rakkachaati jira. Miilli jalatti cabee jira, miilli jalatti kirkiratee jira. Kanatu jira. Egaa gara oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin ijoolleen Abiyyi walitti kaatee, ijoolleen Abiyyi kan walitti kaate egaa namni hedduun keessattuyyuu odiyensiin keenya Oromoo waan ta'eef Oromoo irratti egaa nu biratti amma warra Oromiyaa jidduutti walitti bu'iinsa guddaatu uumamaa jira. Walitti bu'iinsi guddaan kuni kan uumamee maalirraa fi maddisaa maal akka ta'e hin beekamu. Garuu namoonni baay'een akka nutti himanitti maddisaa waan biraa otoo hin ta'in Abiyyi mataasaati. Abiyyitu waan kana walitti naqaa jira. Abiyyitu namoota kana walitti naqaa jira. Kanaafi Abiyyi diraamaa Abiyyi waan ta'eef waan nama dhibuu miti jedha. Gara tokkoon Abiyyi maaliif yeroo kana akkasitti kaasee gaafa jedhanii duraan waraanatu ture. Yeroo waraana sanarratti Abiyyi waan kana kaasuu hin barbaanne keessattuyyuu waraana sanarratti humni isaa akka gargar qoodamuu fi akka walabaaranii fi sana keessa yoo loltuu keessas gala ta'e poolisii keessas gala'uu ta'e rakkoon kun akka hin uumamne jedheeti tursiisee jedhu. Amma garuu akka nuun jedhanitti waraanichi xinnoo waan tasgabbaa'ee fi amma deebisanii walitti ka'anii jiru. Deebisanii walabaaruu jalqabanii jiru. Egaa kanaani amma akkuma kana duras isinitti himne gareen Abiyyi duraanii kan lammaa irratti ijaare gareen Shimallis fa'aa jira. Gareen Shimallis fa'aa kuni erga aangootti dhufanii jalqabumarraa ijaarri kuni humna horatanii jiru. Humna diinagdee kana horatanii jiru. Eenyu caalayyuu sooromanii jiru. Eenyu caalayyuu saamanii jiru. Yeroo isaan itti saamuun Abiyyi mataa isaatiin saamaa. Abiyyiitu waan barbaadan fudhadhaa, waan barbaadan nyaadhaa, waan barbaadan akka barbaadan godhaa, garuu nama naa qaba jedheeni kanarraa kan ka'e hundi isaaniitiyyuu Shimallis Abdiisaas bahee Oromooni duroominii yookiin Oromoon hiyyeessi Oromoo ta'uu hin danda'u, Oromoonis hiyyeessa ta'uu hin danda'u jedhee dubbatee jira. Egaa kan isaati kan inni ibsaa ture. Jarri kuni haalli karuma hundumaan haalli mijatee fi waan hundumaan haalli mijatee fi akka
egaa galanii laaqan akka barbaadanitti galanii akka laaqanii kan godhame. Kanarraa kan ka'e jarri garmalee waan duroomaniif waan sooromanii fi achiin booda dhaga'uu didanii keessattuyyuu Shimallis rincicaa ta'ee jedhama amma yeroo waraana kanarrattis hanga barbaadamu hin hirmaannee kan jedhu komiin hin jira. Keessattuyyuu warri kunii yoo fiiganii warri kunii ka'aa bu'aa bahaa gaafa jedhaniini inni haga barbaadame isaaniin hojjenneeru. Dhugaadha erga yeroo dhiyootee Shimallis aangorra hin jiru. Shimallis already qilleensa irra jira kan hojii hojjechaa jiru awwaluu waan ta'eef jechuudha. Egaa kuni amma waan jara kaan mufachiisee fi jarris waan tokko dudubbachuu waan jalqabaniif achiin booda amma keessa wal loluu achi ifatti wal baasanii amma ifatti wal saaxilan amma. Kuni waan nutti agarsiisu waan nutti agarsiisu jira. Waan tokko wanti nutti agarsiisu kuni dur bara wayyaanee yoo waldiddaan akkasiillee yoo jiraate yookiin abalu akkasiidha yoo jedhamee jedhee waliin saaxilanii keessotti fixatu keessotti wal qoratu keessotti wal qoratanii wal rukutanii wal saaxilanii ati akkas hin goone jedhanii achiin booda tari ishiin harcaatuun odeeffannoon tokko baatee baaqanii harcaatuun odeeffannoon namoota bira ga'ee namoonni keessattuu itti hiiqanii baasanii yookaan waan sana barreessuu yookiin keessoo maaltu akka jiru himu sana ture aadanii sana asis aadan isaan Adawaawirraa dhaalan suni wayyaan irraa dhaalan suni isaanuma wajjiniin ture haga ammayyuu isaanuma wajjiniin jira. Garuu karaa kanaanii kanarraa adda ba'anii jiru. Adda ba'anii ifatti Facebook irratti ba'anii wal saaxiluu, laayifii ba'anii wal saaxiluu kanatu jira. Inni kuni karaa positiivis negatiivis ilaalama. Karaa positiivii kan ilaalamu uummanni odeeffannoo kana argate kanatu jira. Dhugaa uummatatti himuuni waanuma gaariidha. Waan jajjabeeffamuu qabudha kuni. Isinitti qabsoofna jechuunis waanuma jajjabeeffamuu qabudha. Garuu negatiivli gaafa ilaalamu immoo jaalannus jibbinus dhaaba maseentuu taate dhaaba badduu taate malee akkasanii dhaaba. Yoo dhaabichi hin jiru ta'ee raafamee kutaa'ee maaltu ta'uu danda'a? Akkamitti ta'uu danda'a? Haala kanaan amma egaa wal firfirsuun jalqabee jiraate fuulduratti dhaabichiyyuu jiraachuu danda'a. Dhaabichiyyuu dhaabbachuu danda'a. Dhaabichi hin dhaabatu taanaan Oromooni power vacuumii uumamu kana guutuudhaaf maaltu godhamuu qaba? Tarii yoo adiin ajajamne yoo caccabee badee jedhee Abiyyi ulee Oromoon rukutu waan dhabuu fi gaafa sanii dirqama dhaabbilee siyaasaa Oromoo wajjiniin araaramuu danda'a. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo kanaaf qophiidha. Kanaaf waan kana dafanii power vacuumii kana guutuudhaaf qophiidha. Isa sana hundi keenyayyuu kan of gaafachuu qabnu yookiin immoo naannoon kuni militarii jalatti kufuu danda'a. Of course ammas militarii dhumatu biyyattii bulchaa jira. Yeroo nagaa moo hatattamaa maalii jedhanii militarii dhumatu biyya bulchaa jira. Garuu yeroo sana hundumtuyyuu bittinnaa'ee yoo jedhee maal ta'uu akka danda'u hin beeknu. Garuu sadarkaa sanis waan ga'uun fakkaatu nuun jedhu warri keessaa beekanii sadarkaa sanis sadarkaa bittinnaa'uu fi dhaabichi hin dadhaba malee guutumaan guutuutti hin bittinnaa'uu jedhu. Amma caffeen hatattamaan waamame kuni warra kanaaf hojiirraa dhaabuu danda'a. Hojiirraa hin kaasa. Hojiirraa kaasee namoota muraasa hidhuu danda'a. Namoonni Shimallis akka hin hidhamne nutti himanii jiru. Garuu aangorraa ka'uu danda'a. Bakka Shimallis namoonni lama muudamanii akka jiranidha. Namoonni lama akka bakka bu'uu danda'an nutti himanii egaa eenyu
isaanii jennee gaafannee jennaani tarii Dr. Girmaa Amantee fi Awwaluu Abdii yaadamanii jiru jedhanii iddoo kana bu'uudhaa fi dhuguma ta'uu egaa nama biraa haa ta'uu hin beeknu. Tarii Dr. Girmaa Amantee yoo ta'e egaa bilchiginnaan garamitti akka deemtu hin beeknu malee akka namaatti akka namummaatti namni kun nama gaariidha. Nama xannoo Gorora Liqimseesi lammaffaa nama yuunivarsiitii barsiisaa ture yuunivarsiitiidha. Gara hoggansaatti dhufeedha. Egaa akkuma Abiyyi kana innis abbaa duulatiin gara OPDOtti kan dhufe duraanii pirezidaantii Haramaayaa ture namni kuni. Kanaafi namni kuni tarii waan gaarii hojjechuu ni danda'a yoo carraa argate yoo waan gaarii ni uumamaaf ta'e yoo isa ta'uu baate Awwaluu Abdii ta'e biyyi baddeerti. Awwaluuni homaafiyyuu kan nahu homaafiyyuu kan gara hin qabne kanaafi Oromiyaan yeroo Shimallis Abdiisaa kana caala gadi buutee bittinnooftii barbadooftii. Kanaafi kanatu jira. Gama biraatiin rakkoon kuni Oromiyaa keessa qofaa miti kan jiru warra Amaaraa jidduus jira. Warri Amaaraa bilchiginnaa Amaaraa bilchiginnaa fi Abin Amaaraa isaanii kan walitti ka'aa jiru. Keessattuyyuu Abinii fi Finxaaliyyiin Amaaraa walarrabsuu jalqabaniiru. Walarrabsuu qofa otoo hin ta'in isaanis Facebook irratti gaafii fi deebii yookiin deebii walii kennaa jiru. Inni guddaan kan hoogganaanii Abin kan hoogganaa Abin kan ta'e Ballataa Mollaa kan jedhedha. Ballataa Mollaa walloon kana duraa wal danda'ee deemaa jira. Walloon wal jaalate tokkummaadhaanii Oromoon, Amaarri, Tigreen uummanni hundi wal danda'eeti wajjiniin deemaa kan ture. Kanaafi amma akka inni jedhetti egaa kan warra sanyiidhaan qoodu kanatu dhufee gargar qoodee malee karaa amantiitis karaa sabummaatiinis uummanni kuni walumaan jiraachaa ture walumaan deemaa. Kanaafi kana ammaan achi cimsinee itti adeemuu qabna. Shawaa keessattis akkasuma Oromoo fi Amaarri wajjiniin jiraataa ture jedhee jira. Egaa kana kan mormee gara tokkoon warra Finxaaleeyyiidha. Maskarama Abarraa jedhamtuudha. Maskarama Abarraa gara tokkoon kan eenyummaa isaatii jecha Oromiyaa keessatti Maalii keessatti kan ajjeefamaa jiru Amaara waan ta'eef qofa Oromiyaa keessatti waan argameef kan ajjeefamaa jiru Amaaraa. Kanaafi maaf hin dubbanne Walloo jettanii Gojjam jettanii Gondar jettanii maaliidhaaf kan adda nu baaftanii gadi deebitanii nuti Amaarri tokko Amara hullum Amara la and Amara la hullum Amara jenneti kan kaasne maalifi amma gadi nu buustanii Walloo Gondar Gojjamitti nu qoodduu jedhanii jiru. Egaa kun siyaasa Amaaraa keessatti yeroo baay'ee kan iddoo fudhatee fi tasa walitti araarsuu hin dandeenyedha. Kana duras kana yeroo Abiyyi karaa Ameerikaatti dhufuudha ta'uu isaanii yeroo gabaabaadhaa fi warra wajjiniin hojjechuuf warra Amaaraa kana wajjiniin hojjechuuf tattaaffii goone keessatti walitti bu'iinsaa fi waldiddaa isaan jidduu jiru bal'inaan argine. Keessattuyyuu kun Gondaree ofiin jedhee warri warra durii yookiin immoo naannolii yookiin godinaalee durii kana bulchiinsa durii kana 14tu jira. Kan 14 iyyuu hebratii jedhanii qabu. Walloo hebrat, Gojjam hebrat, Gondar hebrat, Shawaa hebrat, Gamoo Goofaa hebrat, Sidaamoo hebrat jedhanii akkasitti ka'anii jiru. Akkasitti qabu, akkasitti walitti dhufeenya qabu. Warri Gojjam hebratii fi Gondar hebratii akkasumas Walloo hebratii waan ta'aniif walitti dhufu isaanii sana amma warri Amaaraa baay'inaan akka fiiliingittis akka saayikooloojiittis amma yeroo dheeraadhaaf kan isaan gammachiisaa ture isaadha. Kanaafi garaagarummaa guddaayyuu qabna kan jennu
nuti akka Oromootti saayikooloojiin keenya ani Shawaadha yookiin Arsiidha yookiin Wallagga yookiin Harargee yookiin Boorana jechuurraa kan na gammachiisu ani Oromoodha jechuudha. Ani Wallaggaarraa, ani Shawaarraa yookiin Arsiirraa ani Oromoodha gaafan ofiin jedhu nan gammada. Oromummaan koo na boonsa. Oromoon hunduu saayikooloojii akkasii sanaa qabu. Warri Amaaraa immoo yeroo dheeraadhaa fi Amaara jedhamurra Gojjame jedhamuuti isaan boonsa. Sirba isaanii keessa sanatu jira. Sirba isaanii keessa sanatu guute. Gojjam maalidha, Gojjam maal beekaa yookiin immoo Gondar maal beekaa, callisaniiti Walloo maal beekaa waan akkasii sanaadha kan waliin jechaa turanii. Kanaaf qabraarraa Gondarii gaafa jedhanii Gondarummaan isaa akka malee isa boonsu. Kanaaf uummata Gojjam, uummata Walloo akka namaatti hin lakkaa'u. Yani Amaara ofiin jechuurraan Gondareedha jechuuti isa gammachiisa. Saayikooloojii isaaniiti kun. Amma saayikooloojii kana Abiyyiitu dhufee yookiin immoo gaafa Amaarri hacuuccame jedhanii amananii hacuuccaa santu dhaqee naashinaalizimii sana dhalee naashinaalizimiin sun tiraanisfoormi godhe. Gaafa tiraanisfoormi godhee jedhu gara tokkoon achi kan jiran jiru gara tokkoon as jira kan jiran jiru. Kan tokko Amaara ofiin jechuu barbaada, tokko Itoophiyaa ofiin jechuu barbaada, tokko Gondaree ofiin jechuu barbaada. Jarri sadeen kun wal dhahaa jiru. Akka wala maskaramii maalii warri kuni kan isaan jechaa jiranii akka Geetaachoo Shifarraa fa'aa Amaaraa waan taaneef nuti Amaaradha jedhaniiti. Sanaan alas warri Kiristiyaan Taaddalaa fa'aa nuti Amaara waan taaneef inni egaa akka abbaa Amaaraa naashinaalizimiitti of lakkaa jira amma kanatu jira. Kanaaf baay'ee wal diddaa fi wal hamii wal arrabsoo guddaatu gidduu jira. Haa ta'u malee kan warraa wal firfirsuu fi sadarkaa walidhuu fi aangorraa wal buusutti hin geessu. Maaliif tokko dhaabichi dhaabaa namoonni kun namoota akkanumaanitu wal lolaa jira malee namoota bal'ata mollaa saniin alaa namoonni aangoos qaban hin jiranii. Bal'ata mollaas Abiyyiin wal lolee otoo hin ta'in warruma akkanumaanii wajjiniini. Kanaaf warri Amaaraa isarra ejjennoon Abiyyii fi fuulduratti waan waraanaa kun garri itti deemu akeerri kuni caalaa walitti buusuu ni danda'a. Abiyyiinis walitti buusuu ni danda'a. Garuu ammaa fi isaanii wal diddaa qabaatan malee kan hammaate kan Oromiyaati. Sumaanii oduu itti aanutti deemnaa. Abiyyi Ameerikaatti bilbilatee bu'aa oolee. Abiyyi Ameerikaatti har'a bilbilee maaliif Agawaa keessaa na baastanii ani waggaa 3 dura riifoormii jalqabeen ture. Riifoormii kanarra jirra. Riifoormichi immoo dimokiraasii fiduudhaaf kan tattaafatudha. Riifoormii waggaa 3 jalqabe kana hunda laaluu hin dandeenye suni kanarraa kan ka'ee otoo isin hin laalini isin dogoggorsanii yaada garaagaraa odeeffannoo garaagaraa isinii kennanii kanaafi Agawaa keessaa na baastanii. Kanaaf Agawaa keessaa ba'uu kanaa irra deebi'aatoo nu laalaa jedhee bu'aa oolee. Abiyyi egaa White House'itti bilbilee bu'aa oolee jedhanii waan akkasiis hin ta'uun qabu nan sirreessaa ture waan hunduu gara barbaadametti hin deemaa ture jedhanii. Haa ta'u malee Ameerikaan kana irra deebitee waan laaltuuf hin qabdu waan dhumeedha. Tarii yoo nahanii fi jedhan bara dhufutti ilaaluu fi danda'u. Bara innuyyuu egaa akka seeratti dhorkadha. Agawaa keessaa ba'anii jennaani inni itti deebi'uun dhorkadha. Akkasuma ta'ee yoo warri nahee fi jedhe yeroo dhufutti fooyyessee deebi'uu danda'a. Fooyyessee deebi'uudhaaf garuu hojii guddaatu isa eeggata. Kanaaf hojii guddaan irra eeggatu kuni Abiyyi haala amma jiru kanaan hojicha hojjechuu hin danda'u. Abiyyi walumaa galatti nageenya amansiisaa biyyatti fidee mirgi namaa eegame dimokiraasiin biyyattii sanitti dhufee namni akka garaasaatti namni waan barbaade filatee waan barbaade dubbatee waan barbaade godhee biyya sana keessa hin jiraata jedhamee yaadamu. Already biyyattiin karaan kaanetti deebitee jirti. Karaan
taane qabattee jirti. Kanaafi waan eegamuu miti kuni kanarraa kan ka'e fuuldurattis abdiin hin jiru waan hunduyyuu hammaachaa deema malee fooyya'aa hin deemu hanga Abiyyi jirutti waan biyyattiin suni nagaan argattu yoo namni biyyattii sanaa yaadu jiraate isa aangorratti cichee ana malee namni hin jiru ana malee bulchuu kan danda'u hin jiru ana gooftan ana kana maalin aga nama jedhu sana achirraa buusanii aangoon kan ummataati ummatatu filata jedhanii achirraa buusanii achiin booda marii waliigalaa godhanii mootummaa ce'umsaa hundeeffatanii filannoo haaraa gaggeessanii filannoo haaraa saniin mootummaan dhufu yoo biyyattii karaa nagaatti ceesise yoo karaa nagaatti ceesisee jedhee achiin booda biyyattiin nagaa argachuu dandeessi. Gara tokkoon yoo waan nama ajaa'ibuudha kan isaan dubbatanii waggaa sadiitti riifoormii waggaa sadii keessatti nama meeqatu dhume. Yoo hin gaafanne jenne aguma Abiyyi aangootti dhufe nama meeqatu dhume. Abiyyi erga dhufe maal hojjete jennee otoo odiit goone waggaa sadii keessatti maal hojjete namtichi kun maaluma nutti agarsiise namichi kun. Masaraa Minilik sana siidaa Minilikii fi Haayila Sillaasee hojjete sanaadhaa kan Abiyyi kana hojjete waggaa sadii keessatti jennee kan nuti isaaf himnuuf seenan kan himuuf isa kanaadha. Paarkii andinnati sana hojjete isa sanaadha. Waan Abiyyi hojjetedha kan nu galuu dide. Yoo tannaate bara wayyaaneen gara mirga namaatiin mirga namaa baay'ee miidhanii jiru. Mirgi namaa hin eegamne rakkoon garaagaraa gahee miila kutanii nama torchi godhanii dhugaadha sun. Gama biraatiin immoo barakamiidha yuunivarsiitii 50 yeroo tokkotti kan ijaarame. Kanas dubbachuun barbaachisaadha wajjiniin. Badii isaanii qofa otoo hin ta'in wanta isaan fidanis. Karaa irratti karaa hagamii hojjetamu noora kun. Construction boomiin maaliin dhufe? Economic development guddaan maaliin dhufe? Karaan baaburaa haaraan maaliin dhufe? Hidha Abbayyaa sana warri jalqabe warri ijaarsise parsantii 50-60 ol kan hojjete eenyudha? Kanas wajjiniin kaasuun barbaachisaadha. Abiyyi ergasiis yuunivarsiitii tokko ijaareera, hospitaala tokko ijaareera, yaadameeyyuu jira. Hospitaalli biyyattii sana ummata sana hin barbaachisa jedhamee yaadamee jira. Amma biyyattii sana hospitaala boo paarkii Finfinneeti kan barbaachisu. Waan qinxooti waan namni muraasni dhaqee itti fandalaluutu barbaachisa moo ummata rakkoo garagaraa rakkoo dhibee garagaraatiin rakkachaa jiru kanatu kan barbaachisu. Kana godhee jira. Yuunivarsiitii kan bane erga dhufe. Yuunivarsiitiin keenya maal keessa jiru erga inni dhufe. Kana namni gaafatu hin jiru egaa garuu waan nama gaddisiisudha. Walumaa galatti oduu itti aanutti deemnu bajetni qarshii biliyoona 5 naannoo Amaarattii fi murtaa'ee jira. Egaa kun isaanii gammachiisee jira akka malee gammadanii amma mirqaana guddaa keessa jiru kan barbaadaa turanis isa kana kunis gahaa miti jechaati kan isaan jedhani. Kana keessa egaa naannoo tarii miliyoona 500 yookiin miliyoona 100 yookiin aguma irraa hafte wayii Afaarittiin darbatu kana kan isaan argatanii naannoo barbaadan jedhaniiti naannoo barbadaanii naannoo waraananii rakkoon irra ga'ee maaliin irra ga'ee jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii kan barbaadanis biyya isaanii waan ta'eef mootummaanis kan isaanii waan ta'eef kaazanaa isaanii keessaa kaazanaa isaaniitti galchuu jechuudha waan biraa miti. Sanaan ala badiidhaa yoo ta'e badiin iddoo hunda jira. Badiin Oromiyaa keessattis wal waraansi hamaatu deemaa jira. Badii guddaatu gahaa jira Oromiyaa keessattis garuu kanaaf namni ilaalu hin jiru. Maaliif tuffii waan ta'eef warris of tuffattee maqaa shanee jettee erga baastee shaniin akkas godhee shaniin iddoon qabanne jedhaatoo warra hordoftoota isaanii abdii kutachiisaa maaliif jedhanii waan dubbatanii fi
amanuu hin barbaadani. Rakkoon kun hin jira, rakkoo hamaa keessa jirra, wal waraansa hamaatu jira, wanti barbaadaa jira waan jedhamu kana hunda isaan amanuun barbaadanii. Ammas kan himaa jiran ganama galgala kan isaan miidiyaan isaanii himaa jiru shaniin damasasame, shaniin asii rukutame, shaniin harka kennate, shaniin ajjeefame waan akkasii qofaadha kan isaan dubbachaa jiran malee ofii isaaniitiin waan irra ga'e dubbatan. Yoo fakkeenyaaf kaleessa Harargeetti wanta gaggeeffame suni oduu guddaa ture. Nuti gabaasnee jirra. Yoo xinnaatee loltuu mootummaatirraa yoo xinnaatee 60, 70, 80 rukutamanii jiru lafa ga'anii. Garuu isaanii 518 ajjeefame jedhanii gabaasaa turan. Kan qabatamaan nutti himanii laayifiis nu dhageessisaa kan turanii ijoolleen 3 wareegamanii jiru karaa wabootiin jechuudha. Isa sana jahaan baay'isaniitti 18 godhan. Gara mootummaatiin garuu kan nama hedduuti kan dhume. Kun immoo kan ta'e uummanni waan gargaareef, uummanni waan beekuuf, uummanni karaa cufee achi booda waboodhaan kunooti as jirtii koottaa jedhee itti waametti. Uummata wajjin wal waraanuun hin danda'amu. Uummanni Abiyyi kan inni mo'atamee Tigraay ba'ee waan uummata wajjin waraana keessa galeef. Ammas biltsiginnaan uummata Oromoo wajjin waraana keessa jira. Uummata waraananii fixuu waraananii mo'achuu hin danda'an. Garuu isaan akkasitti adeemaa jiru. Egaa isaan ammaa fi rakkoon isaanii kan isaan amananii fi kan isaan gargaaruu barbaadanii warra Amaaratii otoo waboon Amaara keessatti hin qabsaa ta'e miidhamnee irraa barbadoofnee jirra jedhanii warri Amaaraa qarshii kana hin fudhatu. Maaliif mootummaa isaanii waan ta'eef isaanii hin amansiisu. Gara biraatiin garuu Oromiyaan kennuu malee fudhachuu waan hin dandeenye fi kanaaf wantichi murtaa'ee fi garuu otoo yaadanii qarshiin kun Tigraayis akkasumatti kan isaanii rakkoo guddaa arganii akkasumatti barbadaa'ee biyyi isaaniifis kennamaa ture. Gara biraan Abiyyi himannaa jalaa bahuudhaa fi waraana dhaabne jedhee jira. Kaleessa ibsa baasanii nuti warri Tigraayii kiyyoon nu qopheessanii jiru. Kiyyoon isaan nu qopheessan suni amma mootummaa yookiin ana jechuu isaati mootummaa Itoophiyaatii fi hooggantoota waraanaa Itoophiyaa ICCtti himachuudhaa fi kiyyoo qopheessanii jiru. Kiyyoo sana barree jalaa bahuudhaaf waraana dhaabne jedhee jira. Haa ta'u malee egaa kuni kan nutti agarsiisu shakkii akka qabuu fi ammallee waan akkasii kun ta'uu akka danda'u. Duratti waraanni kuni isaan akka waraanuu danda'u fi waraanni kuni mana murtii addunyaatti dhiyaachuu akka danda'an balaa waraana kanaatiin akka himatamaa jiranii fi akka hordofamaa jiranii isa kana amanuu isaati. Dararri Oromoo irra gahuu baay'ee hammaatee jira. Dararri kun iddoo garaagaraatti gahaa jira. Dararri kun fakkeenyaaf Arsii keessaa aanaa Muneessatti manneen namoota baay'ee gubanii jiru. Namoota baay'ee kan isaan guban immoo waan shanii deeggartuu jedhaniiti. Manneen mana namoota baay'ee kan isaanii gubanii keessattuyyuu Arsii Muneessaa ganda Guddichaa jedhamu akkasumas keessatti ganda Kallachaa jedhamutti wabooni galee jira. Waboo deeggartuu ijoolleen keessa wabootti makamtee jedhaniiti kan isaanii uummata kana fixaa kan isaanii uummata kana jalaa mana gubaa turan jedhamee jira. Sanaan alas iddoo biraattis akkasuma Harargeetti aanaa Mi'eessotti rakkoon hin jiraanuun jedhanii jiru. Rakkoo hamaatu jira naannoo sanis aanaa Mi'eessoo magaalaa Sabootee keessatti guyyaa har'aa maatiin qabsaa'otaa hidhuun itti fufee jira. Tokko Makkaa Aammee Daa'imaa kan jedhamu hidhameera. Lammaffaa
dhiifama makkaa aammee daa'ima lama waliin hidhamee abbaa manaa isii Jamaal Ibroo badhaasoo hidhanii jiranii. Akkasitti namoota baay'ee hidhaa jiru. Wallagga keessaas nama tokko maqaa isaatu jalaa bade boru isinii dhiyeessinaa. Innis hidhamee jira. Barsiisaa yuunivarsiitii innis hidhamee jira. Akkasuma iddoo baay'eetti rakkoo garaagaraatu mul'achaa jira. Dararri uummata Oromoo irra gahu hammaachatti kan jiru. Kanumaan gara oolmaa addunyaatti deemnaa. Oolmaa addunyaatiin Farmaajoon roobilee ari'ee jira. Farmaajoon kan roobilee ari'ee roobileen malaammaltummaa keessa galee jechuudhaani. Keessattuyyuu humni galaanaa Somaaliyaa lafa qabaa ture. Lafa sanii roobileen Muhammad Roobilee waanii lafa sana fudhatee fi lafa sana fudhatee dhimma dhuunfaa isaatiif waan oolcheefii jireeti. Haa ta'u malee kaleessa akkuma isinitti himne dubbiin kan jiru filannoo irratti. Farmaajoon roobilee kan inni himatuuni filannoon kun haalaan akka hojjetamu, filannoon haalaan akka gaggeeffamu hin goone hojii lafarra butee lafarra bulchee kanaaf namni danda'u haa dhufuu jedhee hojiirraa dhaabee jira. Haa ta'u malee roobileen nama dimokiraasii dhaabateedha. Farmaajoodha namni hin taane jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Kanaaf Ameerikaanis haa ta'u gamtaan Awurooppaa biyyoonni garaagaraa roobilee deeggaruudhaani amma walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu qaba. Waldiddaan kun dhaabbachuu qaba. Haala jiru kana qabbaneessuu qabdu jedhanii ni jiru. Egaa roobileen aangoorraa yoo ka'u yeroo jalqabaa miti. Kana duras hojiirraa dhorkame. Achiin booda loltuun biyyattii masaraa Farmaajotti marsee Farmaajoo rukutuudhaa gaafa jedhu Farmaajoon sodaatee achiin booda harka kennatee nan sirreessaa roobileenis hojiitti adeemee jedhee ammas loltuun biyyattii roobilee wajjin jiraachuu hin oolle. Kanaaf Farmaajoon kophaa jira. Farmaajoon dhiibbaa guddaa irra gahaa jira. Achi Iyyaasaa Abiyyii fi Isaayyaasitti iyyachuun isaa hin oolu jedhama. Isaan loltuu hin dhiyeessuuf immoo hin dhiyeessaniin egaa gaafii ta'ee jira haga ammaayii. Kanuma wajjiniin har'aa Feeltimaan NPR wajjiniin mari'atee jira. NPR wajjiniin Feeltimaan mari'atee dhimma Suudaanii fi dhimma Itoophiyaa irratti yaada kennee jira. Dhimma Itoophiyaa irratti yaada kenneen wanti hammataa jiru kuni Abiyyi akkas lafarra butuunii fi araarri kuni ammatti waan qabatamaa ta'uu dhabuun isaa hedduu nama gaddisiisa. Abiyyi dafee waan tokko gochuu qaba. Dubbiin kuni dubbiin walitti bu'iinsi Tigraay waraanni Tigraay kuni hatattamaan dhaabbachuu qaba jedhee jira. Egaa akka inni jedhutti akka Feeltimaan jedhutti warri Tigraay kiiloomeetira 200 ol duubatti deebi'anii kiiloomeetira 200 ol akka duubatti deebi'anii nutu gaafate nutu kadhannee duubatti deebisne. Kuni isiniif gaarii miti. Mootummicha qabachuu hin qabdanii. Mootummicha ari'uu aangoorraa buusuu hin qabdanii. Yaadatti yoo ta'e yeroo sanitti Abiyyi kana bu'aa ture. Yeroo sanitti Abiyyi wanti inni jechaa ture akkuma durii sanitti akkuma bara dargii